fuulleffannaan kee garas waan tureef koree kaawwantuu irra caalatti qindeessee gaariitti qopheessanii qophii bareeda ture. Tokkoffaa hojiilee amma dura hojjetaman fakkeenyaaf jaarmeewwan ijaaraman kan akka Herbaatii fi Odaa sun hojii hojjetan gabaasa kan itti dhiyeessan ture. Keessattuu gama Herbaatiin gabaasni dhiyaate biyya galanii qorannaa gahaa godhanii istiraatiijii bareedaa baasanii kan uummatatti dhiyeessan ture. Sun hedduu bareeda ture. Gama Odaatiinis karoora lafa kaa'atanii dhiyeessanii akkasumas ajandaa dhimmoota keessoo Oromootii fi akkasumas haala yeroo ammaa Oromiyaatii fi fuuldura irratti marii babal'aatu godhame. Qophii bareeda ture. Egaa uummanni Houston akkasumas koree waan kana qopheesse galata qabanii qophii bareeda ture. Garuu ani akka hedduu sin hirmaanne marsaa kana garuu ittiin hin boone maaliif yeroo baay'ee shakkiin qabu du'aan kataa deemaa wantoonni ani keessatti hirmaadhu. Garuu koreen narraa fudhatanii hirmaannaa kiyyaan alatti qopheessuun sun hedduu bareeda ture. Xiqqoo booda isinis gara OMN akkasumatti dandeessanii akka deemtan abdiin qaba. Sodaadhaan gara piroojektota haaraatti muuf godhaa akka deemuu fi ijoolleen warri ofiisii qopheessu dubbatti waan bareedaa qopheessanii warri koree lookaal jedhu warra Houstonus gara adda addaatiin gaarii godhanii irra caalaa gaa abbuma hojjeteef deemu. Boruuf iftaan laga munaan jafaraan sagaleen kiyya gadduma haasa'uun dabalaa deemaa beeyta. Reefu wanta yaarraa bu'e reefu. Kanaaf boruuf iftaan koree qindeessituutis warra Herbaatis warra Odaatis warra Daddas yaamtanii odeeffannoo irraa argachuu dandeessanii garuu akka hirmaataa tokkootii fi akka nama achi tureetitti qophii bareedaa natti fakkaata. Ayyee dammaqa. Ayyee gaariidha gaa isa kana gabaabsitee taatummaayyuu gara fuulduraatti koree keessummaa goonee isaanirraa odeeffannoo jiru kan ittiin geenyu ta'a. Mee gara Oromiyaatti si deebifna. Oromiyaa bifa kamiin ilaalaa turte egaa yeroo yerootti akka hordofaa jirtu beekamaadha. Mee qabxiiwwan achi keessaa gurguddoo gidduu kana ta'an jettu kaaftu irraa ati edda ibsitee booda gaaffiiwwan uummata biraas ka'anii kan si dhiyeessinu ta'a Jawar. Oromiyaan sochii hedduu jira. Isinuu oduun keessan sa'a tokko ol kan fixee fi hojii waa hedduutu ta'aa jira. Sochiin gaariinis wanti hamaanis wareegamnis hedduutu godhamaa jira. Sochiin barattoonni godhaa jiran dhimma ajandaa guddaa ta'e as bahee jira. Akkasumas sochiin dhimmi yakkamtoota abdiilee fi jeneraaloota san seeratti dhiyeessuudha. Akka ajandaa guddaatti deemaa jira. Wixxifannaan wayyaaneen of baraaruudhaaf guyyaa 40 ol gote akka ajandaa jira. Sunis akka ajandaa biraatitti liqaambariin isaan amma filatan immoo imeeliin isaa harkaa bahee harka keenya galuun jeequmsa guddaa isaan keessatti uumuun kunis ishuu gurguddaadha. Kiraa sassaabduu fi kiraan kafalluu jidduunis jijjiirama hedduu jira. Eessaa eegaltee eessaadhaaf? Warra Oromoo akka jira. Takka takkaan yoo itti seenne irra hojjeta fakkaata. Ayyee dajane irraatii kennu moo gaaffii jalqabaatti fufu? Gaariidha wanti fufnes wanti qophoofte rakkina hin qabu anis gaafachuu nan danda'a. Yoon carraa naa kennite dammaqa galatoomi. Mee kan ani gama Somaalee naannoo bulchiinsa naannoo Somaalee irraa kan atamma ka jetterraan ka Jawar Abdiilee fi jeneraalota gama tokkoon oduu ho'aa fakkeessanii kana farsaa booda kana turanii namoota Oromoo buqqisuu ajjeesuu keessatti hirmaatanii murtiitti dhiyeessuu qabuu adamsuu kaan odeeffannoo qabnutti surumaayyuu kara Jibuutiitiin Somaaleetiin dhokatanii akka ba'an gochuu waan akkasiitu jira. Gama biraatiin immoo kan jiru kan qabaa jiru Abdiileeti. Maqaadhaa fi kan namicha liyyuu poolisii ajaju sana qabamee jedhaniiti dubbatama. Garuu gaaffin dhimma kana Abdiilee jala warra jiran gaafa qabuudha. Mataa dhumsaatifu abdiidhuma ileetuma otumallee murtiitti dhiyeessanii gaaffin Oromoo gaaffin namoota nagaa barbaadanii gaaffin guddaa maalinni jetta naannoo sanatti. Abbootiin irree beektaa aadaa dumaatti cinqiteen kan irra guddaa keessa xiqqaa nyaata
ka irra guddaa yoo ati ulaati tan dhodhoofte abbaan irree sirni abbaa irree tokko akka maatii tokkotti yoo ta'e dura daa'ima dura saree gad darba akka waraabessa alaa ulaatti dhadha'utti warraaqsa uummataati jechuudha. Sanbooda daa'imman gad darba sanbooda haadha warra gad darba haga dhumaatitti guddichi sun lafan taa'u jechuudha. Kanaaf wayyaaneen amma sochii uummata Oromoo lola uummata Oromoo dallansuu uummata Oromoo kana qopheessuudhaaf abdiillee hudhaa jirti jechuudha. Abdiilleen immoo taraa isaati warra isaa gadi hudhee Oromootti as darbuu barbaada jechuudha. Kanaaf warra isin fixe dura namni nama fixe hin jiru jedhanii waakkachaa turan. Inumaa ka balleesse Oromoo jechaa turan. Sun fudhatamuu dhabnaan ragaan guddaan ol tuulamnaan amma maal jedhanii okay warri wayyaane uf baraarsuudha jecha abdiilee badii qaba jedha. Nama torban dabre ilaal miidiyaa isaanii waan dabraa ture maali? Naannoon Somaalee dabarsitee wanni goonee yakki guddaan achitti hojjetame even jenosaayid hojjetame jechuu eegalan. Ufumaa hojjechiisanii waan abdiileen yoom of ta'ee yoom nama ta'ee ofii waa hojjeta. Egaa akkas godhan booda amma abdiileen kokkee qabanii jechuun kokkeetti qabdi dubbiin Oromoo. Dubbiin qabna amma inni immoo maal hafuura baafachuudhaaf jecha warra isaa gadi dabarsee kennuudhaaf yaalii godhaa jira. Suni gahaa miti. Wayyaaneen amma akka nuti kokkee isii jabeessaa fuudhaa deemnetti abdiin illee huutee dabruun isiin oolu jechuudha. Garuu wanti guddaan beekamuu qabu tokko abdiileen liyyu poolisiin abdiileen seeraaf dhiyaachuudha qaba adabamuudha qaba adabamuu gahaa miti dhiin ilmaan Oromoo sun bahuu danda'uudha qaba jechuudha. Ayyoonni liyyu poolisiitii fi warri as keessatti hirmaatan warri siyaasaa naannoo san keessatti hirmaatanii uummata keenya miidhaa turan tokkoon beekaman. Kaamma nama 30 maali jedha warri federaalaa no warra humna xiqqaa miti kan irratti hirmaate. Namni keenya akka maqaan qaba nama 250 oltu ajjeefame naannoo Somaalee keessatti. Kadaan kaasee jiru kan naannoo sama Jijjigaa fi Cirraattii fi Qabrii Dahaariif bakka adda addaa namni keenya kan dhume jechuudha. Saba kanaaf warri isaanii sun dhiyaachuu qaban. San qofaa miti. Rakkoo kana kan uume Somaalota qofaa miti jechuunis qondaalota Somaalee kana qofaa miti. Abdiilee fi jeneraalota isaa qofaa miti. Waan kana kan pilaan godhe dursee karoorsee ittiin deeme jeneraalota wayyaanee ka naannoo sanitti jimaa daldalaa turedha. San qofaa miti. Ideologically bara dhengaddaatirraa kaasee naannoo san bulchiinsi naannoo sanii Oromoo irratti akka kan hojjetaa ture Abbaa Tsahayyeeti. Abbaa Tsahayyee, Jeneraal Gabree Dillaa, Jeneraal Kwartar, Jeneraal Manjus kun hundi seeraaf dhiyaachuu danda'uudha qabanii jechuudha. Yoo kun jarri kun adabame qofaadha yakki uummata keenya irratti hojjetame sun bakka gahee jennee kan dubbachuu dandeenyu. Akka amma jiru kanatti akka amma isaan deeman kanatti marsinarii maallaqaa jecha isaanitti ramadamtee deemaa jirtu namoota muraasa qofa hidhuudhaan gaafii Oromoo yookiin immoo yakka Oromoo irratti hojjetame bakkaan keenya jechuun hin danda'amu. Guyyoota asaanan torban asaanan keessatti akkuma reefu jedhetti akka takkaan gad wal darbuun isaanii oolu haa taatu garuu uummanni Oromoo kan barbaadu hayti isaa akka galtuu fi dhiini isaa akka galtuu fi san qofaa uume baramma yakki hojjetamedha. Yakka kanaa amanaan jiran. Listii Oromoota du'anii sanuu amanaan jiran. Reeffa isaanii uummata keenya kennaan jiran. Namoota kumaatamatu akka ammallee naannoo jeeloo gadeen kan jedhan namni isaanii dhumaa jiru san keessatti Oromoo xiqqaan jeeloo gadeen keessa kan hidhaa jiru. Qabrii Dahaar kan hidhaa jiru. Bakkoota adda addaa kan hidhaa jiru jechuudha. Kanaaf namni keenya kan hidhaa jirus bahuu danda'uudha qaba. Waan deengadda haaseessan ka duraa badinoo raawwatame amanamuu qaba jechuudha. Tokkoon lafa kaa'amee kan balleesse adda baafamuu qaba, kan balleesse adabamuu qaba. Sanbooda araarrii fi nageenyi kan bu'uu danda'u jechuudha damaqa. Ayyemee Jawar asuma irratti mee abdiillee fi paartiinsaa sanbata akka darbe kana walgahii taa'anii ibsa baasan sanaan warri buqqaan akkuma waan salphaa tokkotti deebi'anii akka isaan deebi'anii Somaalee keessa qubatan eeyyama kennaa jira. Isa immoo fuudhaniitu warri weebsaayitoota TPLF afarsaallee kan jirantu jirani. Inni kun maal agarsiisa Jawar? Itti gaafatamummaa jalaa bahuu fi uummanni Oromoo uummata Somaaleetti irraa jibban qabu. Uummanni Oromoo naannoo Somaalee keessa jiraachuu irraa jibban qabu. Akkuma yeroo adda addaatti jee naannoo Somaalee biitii Somaalee Somaaleen guddoon Somaaliilaan Jibuutiin Oromoodhaaf mana lammataati. Bakka gaafa rakkoo itti dhiyeessaa turreedha jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo jibban qabu. Boruu hin deebi'a garuu uummanni Oromoo harka bineensatti afaan bineensatti achi hin deebi'u. Karabbiin isaan achii baase achi deebi'uu hin barbaadu hin danda'u jechuudha. Kanaaf hamma abdiileen angoora jirutti hamma liyyu poolisiin jirtutti hamma jeneraalonni wayyaanee jiranitti hamma sirni wayyaanee jirutti uummanni Oromoo naannoo Somaaleetti deebi'uu hin danda'u jechuudha. Awwaala abdiileetii fi awwaala sirna wayyaanee irratti uummanni Oromootiif uummanni Somaalee obborummaa kaleessaa san deeffatee jaarratee Somaaleenis biyya teenya keessatti dheechifattee nagadattee uummanni keenyas naannoo isaanii keessatti jiraatee horee jiraachuu ni danda'a ni qabas. Uummata keenya kana uummata Oromootii fi uummata Somaalee adda baasuu hin dandeessu. Maaliif jireenyi isaanii wal keessa. Jireenya kana kan addaan kutaa jiru
kan walitti naqee wal lolchiisuu barbaadu kan uummata Oromoo fite abdiilee jeneraal Tigree walii galatti sirna wayyaaneeti jechuudha. Kanaaf sirna wayyaanee diigamuu baannan abdiileen aangoo irraa darbamuu baannan biyyi poolisiin diigamuu baannani ummanni keenya naannoo sanii deebi'uu hin danda'u. Kana baay'ee sarvee godhanii jiran koreen gargaarsaa Dr. Abarraa Dheeressaa faan yoo yaadattan dura opiniyoon waan akkana jechaa turte uummata sana achi deebina jedhan. Ummanni parsantii 97 ol hin deebinu abadan hin deebinu naannoo sanitti hanga ja'anii lafa kaayan jechuudha. Kanaaf oduun isaan gama saniin godhan oduu propagaandaadhaaf gaarii fakkaatanii dhiyaachuudhaaf malee kan uummata keenyaa eenyu obbolummaan amma abdiileen faan odeessan kun kalee akkamitti wallaalame kan uummata keenya uummata keenya fuudhee mana keessaa buqqaasee haadhaaf ilmoo addaan baasee achi keessaa ari'ee isaan. Kanaaf osoo jarsuun seeraaf hin dhiyaatin osoo sirni kun hin jijjiiramin uummanni keenya naannoo sanii deebi'uu hin danda'u. Gaariidha asirratti gaaffii amma dammaqaan kaasirratti Oromoon hundumtuuyyuu haa deebi'u hin jenne keessattuu filataniit warra biizinesii qabu warra hojii qabu warra duraan daldala irratti hirmaatanii kan jedhudha. Sun immoo dinagdee naannoo isaanii ittiin deeggaruuf fakkaata malee Oromoodhaaf waan yaadaniyyuu hin fakkaatu. Asirratti mee Jawar haa jabeessinu gadi dhimma lamatu jira mormiitu jira. Abdiilee fi liyyuu poolisiif even generaalonni daldala irratti yookiin kontiroobaandii irratti kan wayyaanee kan hirmaatan sunuyyuu murtiitti dhiyaachuun gahaa miti. Sirni kun kan Oromoo qopheessee jiru abbaan fe'ee jijjiirame boru Oromoon miidhamuun hin oolu. Kan sirni kun sirni federaalaa Oromoo dhiibaa jiru kun hoo jijjiirame malee rakkinni kun hin hiikamu. Kanaaf sanarratti haa hojjennu kan jedhan jiru aktivistoonni. Gama biraatiin waraanni naannoo daangaa irratti kun amma guyyaan Oromoon dhumaati jira. Yeroo warri biyya sana bulchan tokkoyyuu waraanni kun waan dhaabatu nutti hin fakkaatu iyyuu kan jedhanidha. Oromoon amma yoomatti dhumaa waraanni kun akkanatti yeroo itti fufee garamitti deema sitti fakkaata Jawaar? Kan duraatirraa kaanu waa'ee diinagdeetirraa kaafte waan bareedaa kaafte. Maaliif daldaltoonni haa deebi'u jedhan? Daldaltoonni akka hin deebine ni beekani. Tokkoffaa diinagdeen naannoo sanii baay'ee uggurri Oromoon irra kaa'e gama jimaatiin gama fuduraaf kuduraatiin naannoo sun akka malee Oromiyaa irratti hirkataadha. Kuni diinagdee naannoo sanii waan miidhee jiruuf uummanni natti kaa'ee sodaata. Lammaffaa garuu immoo gaafii dhiyaatu jira. Daldaltoonni hedduun qabeenya achi keessatti horatanii jiran beenyaan kafalamuu qaba kan jedhu gaafii guddaa dhimma kanarratti dhiyaate keessa jechuudha. Beenyaa kana kafaluu diddaaf lakki koottaa fudhadhaa jennaan isaan didan malee qabeenyi isaanii hundi jira. Isaan dhufee fudhachuu dide malee isaan dhufee irratti dalagachuu dide malee nuti irraan saamne jedhanii fakkeessuudhaaf kan ittiin dhiyaataa jiran jechuudha. Gama lolaatiin lolli ammallee dhaabanne keessattuu naannoo Booranaa irratti naannoo Baalee irratti Harargee Bahaa irratti deeyilii deemaa jiranii ammallee humna akka barbaadetti waraana dabalachuu dadhabe malee yaalii gurguddaa erga godhaa jiru. Deeggarda keessattuu Booranatti erga rukutamee booda of duuba deebi'e malee of duuba hin deebi'u. Har'a maal jechaa jira fakkeenya? Kaambii Oromoonni buqqaanii jiran hunda dhaqnee dhiifama gaafannaadha. Hattuun kun beektaa jaratti jala oolaa beektaa gamna obse'a. Namichi kun yeroo dabree odoo nuti lallabnu cinaaksaan deemee hiddii lolaa dhaqee miidhagaa lolaa dhaqee dhiifama gaafattuu ture manguddoota addamiinnan Oromoo. Oromoon garaa laafti jedhanii beektaa garaa laaffina nageenya fedhu Oromoo kan akka gowwummaatti fudhatti beektaa alagaan. Nagaa buufneedhee manni illee jarattiin opidiyoo turillee dhamaatee Eepiriil booda maali walii galtee eega mallatteessan booda wanni isaan godhan ture maal ture? Dhiifama gaafatee ture yoo yaadattan. Dhiifama gaafatee garuu wanni inni godhaa ture maali? Bulchitoota aanaa bulchitoota gaandaa daangaarraa mallaqaan bitaa ture fakkeessa. Ammallee inni kan barbaadu yeroo bitachuudhaaf malee kuni namichi sheeyxana. Kuni abaarama ummata isaaniitiifuu hin taane jechuudha. Kanaaf namicha kana amanuunis hin ta'u lolli kunis hin dhaabatu. Akkuma jeetti waan sadeen suni tokko malee hin ta'u. Biyyi poolisii diigamuu qabdi. Ileen jeneraalonni hidhate darbamuu qabanii as a precondition. San qofa osoo hin ta'in sirnichi tarkaanfii kana yoo fudhatan sadan kan walirratti yoo fudhatan taate abbaa isaa irraa kaase. Look, ideology jira. San booda plan karoora jira. San booda hojii raawwachiisu jira. Ideologiin Oromoo fi Somaalee wal lolchiisu. Ideologiin bifa proxy war lola gara biraatiin Oromoo haleelu kan madde abbaa Tsahayyeetii fi Suyyum Masfinirraa. Bara dheengaddaan Oromootti waywaataatiin ture. August bara dabree 2016
bayanii yeroo haasan ideology nama qaran jechuudha. Torbaan isaa abdiileen istaadiyeemitti nama qabee ummata walitti dirqisiisee walitti qabee Oromoo irratti olola bane. Ummata tokko gaa miidhuu hedduu first you define dura define goota akka diinatti. San booda destroy barbadeessuutti kan deemtu jechuudha. Kanaaf Abbaay Tsaayyeet irraa kaasiti generaalota lola Abbaay Tsaayyeefaan ideology jibba san maddisiisan. Generaalonni karoora lola baasan. Ergamtoonni akka Ileefaan immoo lola isaanii kan Oromoo irratti banan jechuudha. Kanaaf sistamni kun walidhamee kan deemaa jiru. Kanaaf sistamni sadeenuu yoo kan diigamu taate malee yoo namoonni sistamni sun yoo kan diigamu taate malee Oromoon ammallee naannoo sanii nagaa argachuu hin dandeessu. Hayyee mee karaa biraatiin keessattuu uummanni keenya buqqa'an kun qubsiifamuu keessatti baay'ee harkifannaatu mul'ata. Qubachuu iyyuu qabanii kan jedhan namoonni hedduu yaada kaasanii gama kanaan gochuu maaltu hanqise mee? Harkifatee jira garuu hojiin tuffatamneet hojjetame dhugaa nama waa hojjetuuf kireeditii kennuun galata galchuun barbaachisaadha. Koreen Dr. Abarraa jala jiran kun hojii baay'ee hojjetan. Ka dura first response ummata kana qubachiisuun bakka adda addaa barbaadanii ummata kana bakka tokko facaasanii deemuun namni akka hin tuune namni baay'ee dhumuu danda'a ture. Deebiin uummanni keenyaa fi hamma tokko koreen kun godhetu baraare malee namni baay'ee dhumuu danda'a ture. Dhukkubni dhohuu danda'a ture. Rakkoon adda addaa uumamuu danda'a ture. Rakkoon baay'een uumamne hamma tokko garee lama jira uummanni lola kanaan dubbii kanaan baqate. Kan naannoo Somaalee keessaa dhiibamee dhufee jira. Kan daangarraa gara keessatti dhiibamee dhufee jira. Kanaaf uummata kana tokko saffisaan qubachiisuunii fi akka miidhamne nyaataaf bishaanii fi qoricha akka argatu gochuun hojii nama boonsuutu hojjetame. Hubadhaa jaarmayni tokko hin jiru Oromiyaa keessa jaarmayni disaster response jedhamu biiroo qonnaa jalatti akka dipaartimentii xiqqoo takkaatitti jira. Institushiniin hin jiru. Institushiniin biyya sanitti silaa rakkoo akkanaatiif dhaabatu federal level kan jiru ka disaster prevention and response kan jedhamu sani. Federaalli sumunii takka sochii takka goone uummata kan gargaarudha. Sadarkaa naannootitti immoo institushiniin akkasii hin turre. Kanaaf ogeeyyiin kun walitti dhufanii daddafanii ogeeyyiin bifa adda addaatiin dhufanii hojii gaarii hojjetan. Credit where it is due. Galata kennuufiin barbaachisaadha. Sarveen isaan godhan uummanni kun maal barbaada eessa qubachiifna kan jedhu dhiibbaa fi gargaarsaan alatti gargaarsi tokko osoo mootummaa federaalaa irraa dhufin international organization irraa osoo dhufin uummata kanaa gammaa tursiisanii jiran. Haa taatu garuu immoo galateeffachaa immoo dhiibbaa itti uumuu danda'uu qabna jechuudha. Dr. Abarraan torbaan darbe dubbatee jira. Akka inni dubbateetti torbaan sadii keessatti bakka isin permanently yookiin immoo jiru itti horattan isin qubachiifna jedhee waadaa galeefitti jira. Amarreessa taataatu kaampii dirree dhawaatitti argamee jechuudha. Kanaaf koreen given the limitation rakkoolee jiranii fi hanqina dursa qophii galaa uummannis koreen kunis wanni hojjete waan gaariidha. Qorannoo immoo godhuu qaban. Maaliif uummanni kun yeroo hedduun isaa kan yeroo dheeraa ture jira, kan yeroo gabaabaa ture jira, kan daldala keessa ture jira. Uummata kana akkaataa dandeettii isaatiif akkaataa humna isaatiin qubachiisuun barbaachisaa waan tureef qorannoo gahaa godhan jennee abdanna. Qorannoo sana irratti hundaa'anii karooraa fi tarsiimoo baasan jennee abdanna. Torbanoota isaan kana keessatti ni qubachiisan jennee abdanna. Kanaaf gargaarsi uummanni godhees kan koreen gootees waan tuffatamuu miti. Dhugaadhaa yeroon deemaa jira saffisanii waan kana bakka qabsiisuun barbaachisaadha. Mee kan gargaarsa kana dabalatee waanuma naannoo sana keessattuu federaalizimii biyya sanaatiin wal qabatee jiru Jawar gargaarsa silaa uummata amma kana buqqa'ee namoonni waa'eedhuma addunyaatu hordofanii silaa mootummaa gamtoomitti himamuudhatu irra jiraata gargaarsa gaafachuutu irra jiraata yeroo jedhamu yeroo ammaa kanarruma akka bunnoo baddalleedha uummata achi gargaarsa baatee dhufee maanguddoo karaatti waraanni wayyaanee maanguddoota kana salphisuu reebutu ture. Uummata akkuma sila kaaftee keessattuu naannoo Booranaatti baay'ee itti gadi jabeessan booda kana Gujiin hin jira Baaleen karaa raayituutiin Harargeen silaa barra dheengaddaa mayyuu mulluqqee irraa waggaadhuma kanatti jalqabee waraanni sun itti fufeeti jira. Waraanni Oromiyaa keessa akkasitti olii gaffiigaa jira. Mana barnootatti ijoollee jeeqaa jira. Gara biraatiin immoo guyyaa sablammootatti irratti hirmaachuudhaaf kan jedhamu gara Affaar keessatti waa qophaa'aa jira. Kuni haala kana keessatti federaalizimiin itti jedhamu kunuyyuu eessa jira Jawar? Maal sitti fakkaata? Eessa jiraatee beeka?
Rakkoon jiru sanii bar. Rakkoon jiru federaalizimii hoggaa jennu waa lama of keessaa qaba. Caasaa decentralized ta'e yookiin immoo jiddugaleessa hin ta'in fi sirna dimokiraatawaa jechuudha. Federalizimii sirna dimokiraasii hin qabne federalizimii miti. Wanni wayyaanee yaalaa turte biyyattii naannoo hirte garuu aangoo sabootaaf hin hirre. Aangoo saba isii qofaaf kennite guruppii paartii isii qofaaf kennite. Bifa kana waan deemteef rakkoon federalizimii kan uumamee jiru wantoota amma kaafte kana bakka lamatti adda baafnee odoo laalle gaarii tokko. Agartee lola Somaalee kana kan nutti kaaftee fi yeroo adda addaatti akkuma haasofnetti gara tokkoon gara bahaatiin gara kibbaatiin cinqii uummata keenya irratti uumuudhaaf qalbii uummata Oromoo hiruudhaaf. Lammaffaa uummata achii buqqaaftee rakkoo huge humanitarian crisis uummata keenya keessatti Oromiyaa keessatti uumuu barbaadde. Oromoon garuu ishii surprise godhe rifachiise. Crisis yookiin immoo gaagama guddaa isiin uumuu yaadde san gara hireetti jijjiire. Akkamitti jijjiire? Hammarreessa bakka Oromoon dhuftee itti dhumtu osoo hin ta'in bakka Oromoon tokkummaa isiitti calaqqisiiftu jiddugaleessa qalbii fi qaama Oromoo ta'e jechuudha. Yeroo namni bahaadhiyaan kaabaa kibbaan dhooyee walitti dhufu bulchitoonni Itoophiyaa Oromoo cunqursan durirraa kaasee hanga irratti wanni isaan sodaatan Oromoo walitti dhufu. I think 75 fakkaata gaafa baaroon faan jiran san yeroo duraati Oromoon hawwisoo dhuftee walitti fidde. Finfinnee irra bashamtee bultee dhan gaafsan. Balama bu'ee bakka waanuma biyyi adda facaatti fakkaate sirni naftanyaa. Ammallee hoggaa Oromoon kun Jimmarraa, kun Erubbaa Boorarraa, kun Shawaa Kaabaatirraa hoggaa walitti garagalee dhufu Oromoon loqota adda addaa qabu kun ka isaan haadhi bibbaan Oromoo ellam jaansuun hoggaa walitti dhufu qofa osoo hin ta'in walitti bo'u gargaarsa walitti walii fidee dhufu akka malee isaan rifachiisa. Akka malee isaan dallansiisa. Madfii gurguddaa isaan bira dhukaasurra Oromoo lafa ka waliin haasa'utu garaa isaan burcujeessa beeyta. Kanaaf wanni amma isaan barbaadan wanni waraana gad erganii har'a qofaa miti beeki gaafa almost 73 amma nama hammarreessa dhufu kana inuma tuman yoo yaadatte gaafa warri walloo dhufe Haramaatti Awwadaayitti mucaa tokko rasaasaan dhayan uummata irra dhukaasa banan. Deengadda gaafa Awwadaa irratti warri ulamaa sun dhaqan rakkoo uumuudhaaf yaalii guddaa godhanii sanitti uummanni waan jalaa fashalseef hoggaa hammarreessa gahan addaan kutanii dhukaasa itti banan. Isan booda hoggaa ijoolleen baalee amboo dhaqanii bo'aa dhaquudhaaf deeman karaarraa deebisan. Har'a kan gabaaftan kun hundi kana hunda kan godhan isaanii Oromoon dhufee walii dirmachuun kuni Oromoon wal bira dhaabbachuun kuni Oromoon isaan salphisuun Oromoon laale Itoophiyaatu Oromoo irratti hirkata malee Oromoon Itoophiyaa irratti hin hirkatu. Mootummaa federaalaatti Oromiyaa irratti hirkata malee Oromiyaan mootummaa federaalatti hin hirkattu. I have always believed that kanuman jechaa ture beeytanii. Oromiyaa irraa kan haajaa qabu mootummaa federaalaati malee Oromiyaan of dandeesse osoo qabeenyi guddaan humni guddaan osoo mootummaa federaalaa harka jiru mootummaan Oromiyaan tunu darreemmaan tunu osoo humna guddaa odoo isiin hin qabaatin ummanni Oromoo garuu ummanni Oromiyaa ummata 600 fi ol amma gama 700 na fakkaata. Namoonni baay'ee nama Facebook irra Rohingyaa warra Barmaa kana wal bira qaban dhugaa. Jaarmaa international hedduutu irratti hirmaataa ture. Keenya garuu qonnaan bulaan keenya wal baraaruu dandeenya jechuudha. Kuni baay'ee isaan rifachiisa. Gargaarsi federaalaa kan godhamne, gama teeleetiin kan godhamne, gama adda addaa kan godhamne hin dhoorgan. Red Cross by the way dhiibbaa guddaadhaan gargaarsa xiqqaa kennaa jira. Warri alaarraa yesu warri gaggaafatanii jiran hin goone jechuudha. Kanaaf gama wayyaaneetiin wanni godhamaa jiru ummanni Oromoo kuni tokkummaan isaa walitti wal gargaaru walii nahuun isaa san qofa osoo hin ta'in magaalota adda addaatitti bakkoota adda addaatitti namni mobilize. There is extensive mobilization taking place. Namni keenya wal gargaaruudhaaf aanaa magaalatti socho'uun kuni civic capacity waan jennuun uummata keenyaaf kenna jechuudha. Capacity kana ni sodaattisi. Humna waraanaati ol ummata jaarame ummata wal dadammaysee ummata wal gargaaruudha kan isin sodaattu jechuudha. Maaliif warri har'a hammarreessaa walitti bubuusu kuni boru tabiraatti walitti bubuusuu danda'a. Waa walitti nama gargaaruudhaaf walitti bubuusuu eegallaan borummoo tabiraatiif illee walitti eegala. Kana waan sodaattuuf isin lola kan ummata keenya irratti kan bantu kan gara sabaaf sablammoota kuni qoosaa isin bara baraan gootu akkuma guyyaa alaabaa guyyaa maali ijoolleen Finfinnee hoggaa qalladdu beer beersa boo'i mattis kama caffari jedhaniin. Guyyaan sabaaf sablammoota ka sabaaf sablammoonni walitti dhufanii harka dhayanii tumatee aman dargilleen godhaatuma ture kana Haayila Sillaasee illeen godhaat ture.
Walitti qabanii wanni harka nama dhoofsisu ummanni qe'ee ofiitti illee argamudha. Garuu aangoon diinagdeen harka warra tokkoo harka garee takkaa qofa yeroo jirutti waraanni biyyattii harka garee tokkoo yoggaa jirutti mirgi sabaa saloomoota hin kabajamne inumaahu wayyaanee beektaa wanti tokko kasii miidhaa jiru amma barnoota gaafa turetti siiviksii jedhanii barnoonni jira. Mirga keessii barsiisaa yoo ati gabbaate poolisii si xallasa. Dhaloota qubee kan wayyaaneen walitti buuse tokko kana mirga sitti hima yoo gadi baate harka mirgaasa si cabsa. Asiin mirga qabda siin jaa asiin mirga si cabsa. Sabaaf sablammoota walitti qabeet mirga qabdan jaa hoggaa dhagan mirgi keenya istaadiyeemitti dhiichisuu qofa achi hoggaa gabbaane waan nyaannu hin qabnu achi hoggaa gabbaane aangoo hin qabnu. Kuni kan isaan saba hedduudhaan walitti isaan buusaa jiru kana jechuudha. Ayyee Jawar egaa mee dhimma kabraa wanti cimaa amma Oromiyaa keessa deemaa jiru dhimma barattootaati. Barattoota yuunivarsiitii dhaabbilee garaagaraa keessa jiranii gaaffii garaagaraatu ka'a. Haalli itti isaan kaasaa jiran immoo bifa wal qabates miti bakkeewwan tokko tokkotti mormii kaasu barnoota dhaabuu waan akkasii jira. Mee akka waliigalaatti rakkoon amma gama barattootaatiin ka'aa jiru kun akkamitti ilaalta akkamitti furamuu qabattee yaadda? Dhimma barattootaa kana hordofaan ture. Kuma yaadattan amma dhimma COC Jawsan irratti illee marii guddaadha Facebook irratti godhaa turre. Saniyaasis yuunivarsiitiilee hunda keessatti garee gareedhaan marii isaan godhan hordofaan ture. Dhimma COC qofa miti. COC makana mootummaa maa fidi jennee alaallu. Sanbooda barattoonni maa morman kajoo alaallu. Mootummaani wanni isaan jedhan qulqullina barnootaa eegsisuu fi barataan baratee bahu ga'umsa qabaachuu isaa mirkaneessuu fi goonaadha. Dhugaa fakkaata alaan yoo ilaaltu. Keessi isaa garuu rakkoo qaba. Biyya sanitti biyya alaatii liqeeffattee gargaarsaan fudhattee mallaqa guddaa itti baafte. Itti baaftee mallaqa guddaa garuu irraa nyaatte barnoota babal'iftee garuu qulqullinni isaa baay'ee gadi bu'e. Dhimmi COCtii fi dhimmi laagim ka qubeetiin wal qabate sun tokkuma. Rakkoo qulqullina barnootaa furraaf yoo yaadattan waa'ee laagim san bal'ina irratti haasofne. Ijoolleen dubbisuuf barreessuu waan dadhabdee fi tartiiba qubee haa jijjiirudha. Ijoolleen qorannaan godhame maal jedha ijoolleen dubbisuuf barreessuu ka dadhabdee fi hanqina barsiisaatu jira. Hanqina barataatu jira. Hanqina barsiisaatiif hanqina kitaabatu jira. Barsiisaan tokko barattoota hedduu of gargaa qaba. Barsiisaan sun ga'umsa leenjii gahaa hin qabu. Gahaatti hin kafalamuuf kitaaba tokko nama 10 sheer godhama. Kana furuun mallaqa gaafata. Isiin mallaqa alaa dhufu kan irraa cirachuu barbaaddu wayyaaniin. Kanaaf quick fix ga jennuun namicha katti jiru kaansarii. Isiin garuu qoricha maal jedhanii paraasitamoolii kennuufii barbaaddi. Laakiin COC illeen kanuma. Tertiary education amma 35 guddifnee jetti. Garuu kwaalitiin barsiisaa hin daballe. Meeshaaleen barnootaa laaboraatoorii hin daballe. Warruma kaleessa kolleejii xiqqoonnaa kolleejii maalii ta'e kana fooqii takka lama itti dabaltee gara yuunivarsiitii ol guddifte. Barataan ni seenaa leenjiin gahaan barnoonni gahaan hin kennamuuf. Amma dura irra deddeebi'ee jaachiin tureen. Digirii seeraa qabate xalayaa obbolummaa sii barreessuu hin danda'u namni amma eebbifamaa jiru. Injiinara ta'ee baratee piraaktikaalii waan takka hin beeku gadi ba'ee mallas illee jechaa ture kana. Namicha osoo sirriitti hin barsiisin, osoo sirriitti hin qayyabachiisin, osoo sirriitti isan qariini qormaata kennitee fi furmaanni hin dhufu jechuudha. Kanaaf tokko badiisii san dho'isuufi rakkoo mootummaatii miti. Rakkoo barataati. Kanaaf barataan kufee jechuufi. Qormaata kennitee kuffisuu heddi beeki. Kuffisu katoof gochuu barbaaddi. COC nama isaan jedhan kun akkami akka ta'aa jiru. Hedduun qorachaa ture jechuun ijoolleen illee warra qormaata kennuus warra amma dura qorates. Qormaanni kuni keessattuu amma akka isaan itti deeman kanaani barattoonni yuunivarsiitii fixan waggaa 4 taatu waggaa 3 taatu waggaa 5 taatu akka fiildii isaaniitti. Fixan bakka digirii qabatanii bahuu qaban. Sanbooda job market keessa yookiin immoo gara hojiitti waggaa bobba'anii hojii saniin qormaanni kennamuufii danda'a. Maaliif? Amma maal jedhanii qormaata kana fudhatan malee digirii iyyuu fudhatanii jedha. COC'n requirement ta'uu hin danda'u digiriidhaaf.
Akka takkas taanullee barannee dhufne yuunivarsiitii adda addaa keessatti. Fakkeenyaaf loo biyya kanatti seera yoo baratte hojii hojjechuu hin dandeettu dhugaadha. Garuu digrii seeraa keessan si jalaan qaban. Digrii seeraa kana see qabatteeti qormaata biraa baar exam jedhaniini baar associationii seenuudhaaf baar exam qormaata guddaa ati qorattee seentu jira. Meedikaal illee akkasuma. Amma tokkoffaa digrii maaliif nama jalaa qaban? Namoota eebbifamanii baan baay'ee gaxxiqqeessuu barbaadan. Gaxxiqqeessanii lakkii barii hojiin hin dhabamne barataa ga'umsaan qormaata dabre eebbifamuu dhabame jechuu barbaaddi. Kana barataan qaroo dursee ofirraa arge jechuudha. Dursee ofirraa arge. Anuu dura ijoollee maa mormiti qormaata maal taatee mormitiin jira. Booda yookaan gattaa ilaaluun waan kan naa galuu eegale. Rakkoon biraa jira. Barattoonni gaafii kaasan namnummaan gabbayee kana itti ibsu dhabame. Mee namni tokkichi gadi bayee ibsu hin galle warri yuunivarsiitii hin galleef xalayaa takkitti odoonfanaan itti ergee agarsiisa. Xalayaa peejii takkaatiin qormaanni kennamaa jedhaniin. Qormaanni kun maal ijoolleen jennaan hin beeknu ministeera barnootaati jedhee hin fudhattan jedhanii. Dhaqaa ibsaaf namni ibsuuf hin jiru. Maaliif? Kijiba maaltu ibsuu danda'are? Kijiba maaltu ibsuu danda'are? Kijiba ibsuu waan hin dandeenyeefi mootummallee jiidee beekta wanni mootummaa federaalaa jedhamtu hin jirtu amma. Kanaaf mormiin ijoolleen kaafte mormii sirriiti. Akkaataan itti deemu garuu amma tokko gara doongoraa waan qabu natti fakkaata. Mooraa gadhiisanii deemuun is no wise. Tactically hoggalaalle. Ijoolleen komiin isii sirriidha. Sirri. Mooraa gadhiisanii deemuun garuu disadvantage isaan godha. Maaliif? Yoo facaan gaafii isaanii gamtaan dhiyeessuu hin danda'an. Barnoota guyyoota muraasaaf dhaabuun maal gochuun dhiibbaa uumuu danda'a. Garuu mooraa gadhiisanii deemnan remember politics is a group business. Politikaan waan gareen hojjetan malee waan nama tokko tokkoon hojjetanii miti. Garee kataatu yoo walitti hidhata qabaatte yoo waliin jiraatte. Ati addaan facaanan humna ta'uu hin dandeessu. Humna ta'uu hin dandeessu. Maaliif Oromiyaa tana duraan godinatti addaa cicciranii kan rakkisaa turaniif wanna humna dhabneef har'a Oromiyaan jaaramuun namni ol keessa deemuun humna nuu kenne wanni jennu maali? Namni wal quba qabu namni waliin jiraatu dhiibbaa qaba jechuudha. Kanaaf akka kaampaasiitti jiraachuun akka kaampaasii keessa turuuni bu'aa guddaa isaanii qaba jechuudha. Garuu dhimma qormaataa qofallee miti kan barataan kaasaa jiru kan barataa dhiibaa jiru. COCdhaan waan wal qabate kan biraa jira. Fakkeenyaaf barattoota bara dheengaddaa waggoota 5 dabran kana keessatti barattoota eebbifaman keessa harka 10 caalu kan hojii argate. Gurbaan siineerii kee bara dheengaddaa eebbifame galee qeeyoo ka jiraatu taate ati yuunivarsiitii deebitee hojiin argadhu osoo ati shakkaa jirtu qormaata biraa yoo si dabalu ka birrii 800 si baasisu kana ka barataa yaachisaa jiru agartee. Rakkoon birallee jira. Namni barachuudhaaf sammuunsaa haara galfachuu danda'uudha qaba. Fookas gochuu danda'uudha qaba. Oromiyaan yeroo ammaatti yeroo namni qalbiin isaa hundi ka daldalus ka baratus nu hunduu bakka jirru qalbiin keenya siyaasaa sochii biyyaa irra jira. Namni keenya daangaa irraa dhumaa jira. Kararra dhumaa jira. Kunis qalbii ijoollee facaasee jira. Ka biraas jira. Ijoolleen tun akka isiin achittuu waliin mari'attee nagaan hin deemne mooraa hunda waraana itti naqanii jira. Federal police itti naqanii jira. Nama keenya kan Cinaaqsanitti ajjeesu. Kan Booranatti ajjeesu. Kan Baaletti ajjeesu eenyu. Kan Kararra nama keenya tumaa oolu eenyu. Federaala kana. Kan mooraa keessaa ija sitti babaasu. Kan dubartiin dubartoota rakkisu. Kan ijoollee tumaa oolu eenyu. Diina fagoo ati yaaddoftutu mooraa keessa jira. Kun ijoollee baay'ee jeeqee jira. Kanaaf ijoollee tokko barreessan ture. Ijoollee qofarratti quba qabuun hin barbaachisu. Ijoollee keenya gorfachuu qabna. Tarsiimoo isaan baasuu yaada kennuufii qabna malee akka waan barattoonni barnoota jibbanii qofatti. Yoo jibbanillee irra laalamu. Barattee ka hojiin arganne. Ka haadha abbaan kee tumamaa ajjeefama jiru. Ka warri si ajjeesuu fi nama keetumu immoo mooraa keessatti qawwee si doorsisu si dhiitu. Ijoolleen cinqii guddaa keessa jirti. Namni baay'een maal jedha? COC'n Oromiyaa qofaa miti bakka hunda jira. Maaliif ijoolleen Oromiyaa qofa sochooti? Gibirri Oromiyaa qofatti hin gatamne maaliif Oromiyaan qofa lolti? Sadarkaan sabboonummaa Oromoo gabrummaa Oromoon gabrummaan as geettee funyaalirraan balaqa jechaa jira. Hiraar Oromiyaa fi Oromoo irra ga'u nama biraatti irra gahaa hin jiru. Kanaafi ka ijoollee lolaa jirtu. Garuu ijoollee wanni gorfannu maali? Wanni godhamu mooratti deebi'uu qaban. Mooraan kaampaasiidha. Amma wanni ijoolleen jettu hin jirti. Argaan jira amma marii ijoolleen yuunivarsiitii Haramaayaa kan Adaamaa kan yuunivarsiitii Wallaggaa kan mattuu kan isaan jiran argaan jira. Really
wan baay'ee machuur ta'e akka namoonni adda addaa isaan xiqqeessanitti miti. Dibeeti mormii ciccimaa ol jidduutti godhaa jiran. Kana ofiitii miti ummataaf kan godhaa jiran. Wanni ta'uu qabu maali? Fakkeenyaaf gaafiin isaan kaasan dhaynee ummata keenya sochoofnadha. Dhugaadha durii barataan akkuma yeroo adda addaatti jedhe kibriita qabsooti. Akka kibriitatti ummatatti gad deebi'ee ummata jajjabeessuun barbaachisaa ture. Amma barataan mooraa keessa turutu irra nu fayyada. Barataas kan fayyadu nus kan fayyadu kana maaliif? Tokko ummanni amma sirriitti bilchaatee jira. Ufumaafuu kibriita ta'ee jira ummanni. Lammaffaa barataan bara deengaddaa isin biraa eebbifame. Bara kaan isin biraa eebbifame. Silaa hojiin qabu qe'ee jira. Hojii ummata gurmeessu maqaa qeerrootiin haa ta'u maqaa foolleetiin haa ta'u hojii nama gurmeessu barataan qeetti eebbifamee gale sun haa hojjetu. Isin ijoolleen kaampaasii keessa jirtanii kaampaasii qabadhaa. Kaampaasii immoo callisaatii afaan qabadhaa taa'a jechuu miti. Kunis sirrii miti. Kaampaasii keessatti mormuun mirga. Kaampaasii keessatti baraneenu. Kaampaasii keessatti yeroon godhameefi warri waa'ee bineensaa mirga bineensaatii falmu, kan mirga mukaatii falmu, kan mirga sabaatii falmu, mormii godhaas turre. Mari'achuun mormuun kaampaasii keessatti warri yuunivarsiitiillee kana keessattuu pirezidaantoonni yuunivarsiitii ijoollee kana qaruu akka barbaaddan barnoonni akka tufuu akka itti barbaaddan naa gala. Garuu akka itti deemamaa jiru sirrii miti. Xiqqoo jennaan barattoota keessaa duree ta'an ari'utti fiiguun it doesn't. Akkamittiin baranne yuunivarsiitiileen Itoophiyaa barataa Oromoo ari'uuni barataa kana immoo raadikaal godha malee wamaa waan laaffisuu hin qabu. Kanaaf wanni barbaachisu maali? Mirgi barattoonni mooraa keessatti wal gahanii mari'achuu mormii gaggeessuu karaa nagayaatiin barattoonnis karaa nagayaatiin beeksisanii bulchiinsa mormii isaanii marii isaanii gaggeessuu danda'uudha qaban. Bulchiinsi yuunivarsiitii kan danda'e deebisuu danda'u qaba. Kan hin dandeenye immoo qaama dhimma itti ilaalu agarsiisuu danda'u qaba. Kabiraa poolisiin federaalaa mooraa keessa ba'uu qaba. Yuunivarsiitiin bakka itti baratan malee dirree waraanatii miti. Dirree qabsooti. Dirree qabsooti jechuun dirree waraanatii miti. It is a space of civic engagement, not a military engagement. Ijoolleen dhagaa darbuun qabdu, poolisiin federaalaa keessa jiraachuun qabu. Yuunivarsiitiin security mataa isaa qabaachuu danda'uudha qaba. Yuunivarsiitii waraanni keessa galu argeen beeku. Yuunivarsiitiin security mataa isaa yoo qabaatu taate, security mataa isaa sun itti gaafatamummaan isaa bulchiinsa yuunivarsiitiidhaaf. Hawaasa yuunivarsiitiidhaaf ta'a jechuudha. Kanaaf gaafiin gama kanaan ka'u sirriidha. Ijoolleen gaafii kana itti fufuu qaban. Dhimma COC irratti illee, dhimma daangaa irratti illee, dhimmoota gaafii biroollee kaasuun itti fufuudha qabdan. Garuu mooraa dhiiftanii hin deemina. Mooraa dhiiftanii wayyaa nama akka barbaaddu maali? Mooraa dhiiftanii akka deemtaniif. Maaliif haara galfattisiin? Kanaaf mooraa akka baatanii jirtan nan beeka bakka adda addaatti bifa harceen wal jalaan deebina guyyaa tokko murteessatanii mooraa keessanii deebitanii barnoota keessanitti fufaa mormii keessanis waliin mari'achaa tarsiimoodhaan deemuun gaarii qabanatti fakkaata. Dajanee nan dheeresse. Gaariidha. Jawar dheerachuudhumaa qaba. Dhimmi kun deddeebi'ee dhufe. Amma fakkeenyaaf xinnoo shimee irraan deebi'uun barbaada. Yuunivarsiitii Jimmaadhaaf barattoonni haasofsiise jira. Bulee Horaati kan inni haasofsiise jira. Gaafa nuti barachuudhaaf barataat morminaa gaafii keenya dhiyeessina jennee mooratti ol deebine akka bineensota harkisanii nu reebu miidhaa guddaa nurraan geessisaa jiru. Kanaaf isiniin warri xiinxalus haa ta'u namoonni kaanii rakkinni keenya hin gallee fi jedhu barattoonni. Gama kaaniin immoo otoo har'a boru boo'icha abbaa keenya haadha keenya obboleettii keenya nutti himamaa doormii irra deemneeti hiriyoota keenyatti himnaa. Kana keessatti akkaataatti barannu dhabne nama nu dubbisu dhabnee jedhugaa. Ijoolleen kun yoo dhuftee nagaadhaanis barachuudha jette waraanni achi keessa jiru kun ijoollee kana akka walaatti gad harkisee reeba. Maal godhu ijoolleen kun? Ijoolleen yuunivarsiitii qofaa miti kan reebamaa jiru. Daldalaan reebamaa jira. Kan karaarra deemu reebamaa jira. Kan daangarra jiru reebamaa jira. Hawaasni hundi qabsaa'aa jira jechuudha. Amma gaafii na gaafataa jiran makalaakaa wajjin mooraa keessa galuu dandeenya hin dandeessan garuu makalaakaa naafuu malee isin mooraadhaan bahina. Mooraatti fayyadamaati mooraa san keessatti tooftaalee qabsoo nagaa adda addaatiin kan sirnicha san cinquun makalaakaanii fi federaalli akka bahu gochuun ni danda'ama. Dhiibbaa guddaa irraan gochuun ni danda'ama. Mooraa gadhiiftanii yoo deemtan you are vacating. Speesii isaaniif kennaa deemaa jirtan jechuudha.
ispeesii isaaniif kennaa deemaa jirtan. Yoo dubbiin hammaatee barnoonni kan hin dandamne mooraa keessa turuun gaagama gurguddaa kan fitu taate akka Oromiyaatti mariin guddaan godhame. By the way, kan yeroo ammaatti kan dhaabataa jiru barnoota yuunivarsiitii qofaa miti. Qeellam Wallaggaatti, Shawaa Lixaatti, Harargee bakkoota adda addaatti barnoonni sadarkaa tokkoffaaf lammaffaallee dhaabachaa jira. Barnoonni haa dhaabamu yoo kajamu taate irratti mari'annee tarsiimoodhaaf ni baasa. Yeroo hammamiif maal hoggaa argan barnoota deemamu kajamu sirriitti mari'atamee deemamuu qabu malee wal jala harca'uun gaarii miti. Kanaaf ammatti garuu kan baasu akkanatti fakkaatutti keessattuu haala amma jirrutti yaadota gurguddoo mari'atamuu qaban jira. Gaafilee amma isaan kaasan qofaa miti. Gaafilee gurguddaatu ka'uu danda'uudha qaba. Laaboraatooriidha yuunivarsiitiin. Laaboraatoorii yaadni itti maddu, yaadni itti bilchaatu, kanayyuun qorannaa itti dhiyeessu, kan barataan yaada sana ittiin gabbisuudha. Kanaaf we have to use the university as a space of resistance. University abandon goonee deemuun osoo tumamus, osoo miidhamus mooraa gadhiisee yoo deemu taate hawaasumatti deebi'a. Hawaasni qabsaa'aa jira. University immoo another battlefront. Roolii addaa specialized role kan qabu battlefrontii biraati. Yaada lama jira. Barnoonni bilisummaa booda kan jedhuu fi mataa qabadhaa baradhaa kan jedhu. An lachuu sirrii natti hin fakkaatu. Lachuu sirrii natti fakkaatu. Manneen barnoota achuma keessatti qabsaa'uun itti fufuun barbaachisaadha. Barnoonni bilisummaa booda jennee hundaan gadhiifnee maal barataan hundi dirree waraanaan seenu. Kunillee sirrii miti. Gara kaaniin immoo lakki callisaa yoo barattan qofa yoo calliftanii barattan qofa Oromiyaa boruutiif maalii gootanii kan jedhulleen I think it's naive. Barachaa mooraa san keessatti mooraa san akka dirree qabsootitti itti fayyadamu space of civic resistance gochuu ni danda'ama. Itti fufamallee gara amma durallee kan godhame biyya kanattis fakkeenyaa fi black struggle sochiin biyyoota biyya kanatti beeki baroota 1960moota keessatti adii gurraachi waliin hin baratu ture. Adii nama jibbu ka qawweedhaan nama fixu dhiibbattee waraanaan eeggamaa barachaa turte ijoolleen. Nama meeqatu du'e. Kanaaf mooraa yuunivarsiitii keessaa dheessuun gadhiisuun ammatti barbaachisaa miti. Gadhiisuun faayidaa qaba kan jedhamu taate marii akka ammaa godhan kanaan mari'atanii yuunivarsiitiin hundi akkasumas sadarkaa adda addaatiin irratti mari'atamee bifa diina miidhuu danda'uun godhamuu danda'uudha qaba. Ammatti garuu sadarkaa amma irra jirrutti akka nama tokkotti akkanatti fakkaatutti ija tarsiimootiin hoggaa ilaalamu yuunivarsiitii keessa turanii qabsoo achirraa finiinsuun barbaachisaadha. Kana bulchiinsi yuunivarsiitii immoo ka ijoollee ari'uuf deemu kuni namni bulchiinsi yuunivarsiitii ka yeroo ammaatti barataa Oromoo yuunivarsiitii ari'u fayyaa hin qabu. Yakkamaadha. Bakka dadammaqiinsi guddaan bakka opiniyoonuu nama ta'uu eegaltetti hayyuun keenya barataa yoo ari'u taate abaarsa qaba sun namni falfalaadha. Kana warri pirezidaantoonni yuunivarsiitii ofii aangoo irraa bu'aa yoo dadhabda yoo wayyaana sodaattan malee hin ariinaa barataa. Maaliif? Aadaan barataan keenya ari'amuu sun dhaabbachuu danda'uudha qaba. Ammallee kan ari'an deebuu danda'uudha qaban. Hundinuu deebuu danda'uudha qaban jechuu akkasitti ilaalan. Ayyee Jawar egaa akkuma beekamu kabraa dhimmi guddaan amma wayita ammaa kana Oromiyaa keessatti akka biyyattiitti ka'aa jiru haala amma TPLF yookaan immoo adda bilisummaa uummata Tigraay ittiin deebi'aa jirtu inni kun gara kanaan dura waraana Oromiyaa irratti banan irraa ka'uudhaan akka Oromiyaan ji'oota ittaanan kana waraana addaatti akka deebitu warri ibsantu jiranii mee akkuma waliigalaattu amma TPLF qabsoon Oromoo sadarkaa kanarraan kaa'ee isheen hidhamtee waa hedduu keessa dabartee haaromeen deebi'e jetti akkamitti xiinxalta akkuma waliigalaattu akkamitti ibsama Oromiyaa irratti akkamitti rifleekt ta'uu danda'a jettee yaadda? Inchi jireera naa deebi. Kan dhimma adda bilisummaa uummata Tigraay tibbana haaromee jedhamu kanarratti egaa akkuma beekamu xiyyeeffannaan adda bilisummaa uummata Tigraay Oromiyaadha. Sadarkaa kanarraanis kan ga'e Oromiyaadha haaroma kana booda. Egaa warri gartuu amma keessattuu diinummaa irraa maayii Oromoodhaaf qabantu injifatee ammas deebi'aa jira. Ji'oota ittaanan kana Oromiyaa hojii guddaatu eeggata.
waraana guddaatu eeggataa kan jedhamtu jira. Isa kanarratti ati akkuma waliigalaattu akkaataa amma TPLF akkasitti deebi'aa jirtu kana akkamitti ilaalaa jirta? Akkamitti ibsama? Afaan fajjooftati. Akkuma raneen jedhee namichi paaswoordii jala fuudhee deeme kiiboordii maqataqqatu jirti. Anaaf guyyaa 40 akkas kan walgahii irra turani. Waan tokko waan irratti mari'atanillee hiis gillaayis yookiin immoo ceephuu buufannaa isaan jedhanillee amma tokko argeetiin jira. Bu'aan itti godhamellee hubannaan gaanis waan jiru irratti fakkaatu. Haga tokko jaarsoliin waa hin hubatti natti fakkaata sabaat faan garuu warra kaan jidduutti gaagama keessa seenan kanallee sirriitti waan hubatan natti fakkaatu. Walgahiin sun irra caalatti yeroon isaa kan bade gareedhaan wal qoodanii wal reebuu irratti qoodamsi kunillee qoodamsa diinagdeet irratti jechuudha. Effarti irratti kaampaanii adda addaa irratti wal mormaa turanii. Ka dandeettuudhaan jennaan galee gowwaan maal jaansanii isaan keessattuu warri isaan rukutan abbaa waldu yoo fudhatte rakkoo amma biyyattiin keessa galteef rakkoo TPLF keessa galeef shoora homaan qabu. Namichi kun maqamaaf ajjiira malee gaafa mallasillee maqamaaf mallas jala jira. Sanii asillee akkanumaan cheermaan jedhanii tursiisan malee aangoon TPLF handhuurtisiif hin finne malee maqalee miti. Kanaaf akka rakkootti namni isaan akka rakkootti fuudhanii adabuudhaaf aangoorraa buusanis isa. Namatti kaan jennaan isis haaluma sibaat mallas irraa qabu bahuudhaaf isii achi miidhanii waan furmaata guddaa fidu miti. Namichi amma aangoorra baasanis imeelii isaa argaa jirra waan hedduu amma duras waan beeknuuf nama hangasmaan rakkoo keessaa isaan baasuu danda'u miti. Warra hardliner ta'ee wanni jedhu ni jira warra hedduu jibba Oromoodhaa qaban. Ka jaalala Oromoodhaa qabu isaan keessa hin jiru yaadni akkasii eessa akka dhufu naan galu. Jaalala Oromoo isaan gana baratan uleen malee tolaan jaalala Oromoon qaban. Haguma kanaa waga tokko waa'ee Oromoo wayyaa akka fidan kan arge qabsoo qeerroodhaati qabsoo uummata keenyaati malee wanni hin qabani. Akka amma laallutti garee Finfinnee ka jedhamu kana garee Sibaat Naggaati kan mo'atee as bahe jechuun garee guutumatti illee garee waraanallee miti garee waraanaa keessaa amma tokko fi garee dannatii kanatu mo'atee as bahe ammallee tarsiimoo kiliir ta'e hin qaban. Ammallee yaadni isaanii bakka lamatti qoodamee jira. Gareen tokko humnaan akkuma jiruun Oromoo tana dafacanyee akka kaleessatti harkatti deeffanna kan jedhu jira. Gareen tokko immoo lakkaa hin dandeenyu Oromoo tana sossobnee maal goone harkatti deeffanna kan jedhu illee ni jira jechuudha. Tarsiimoon lachuu baay'ee waan isaan deemsu natti fakkaatu. Akka amma deemamutti homaa jijjiiramni walgahii kanarraa jijjiiramni argame homaatu hin jiru jechuudha. Bakkuma jiruun kan itti fufeedha damaqa. Gara dhumaatti deemaa jirra natti fakkaata Jawar dadhabdee gareen Finfinnee mo'ateera. Immoo mo'ate keessattuu Dr. Dabratsiyoon haasaa mallas fakkaatu tokko haasaa ture. Lammata humnatti akka fayyadamu tarii dhageesse ta'een beeku dugda duubaan sagalee isaa tokko kan aktivistoonni isaanii facaasantu jiru. Waan hundumaa humnaan iddoo durii sanatti waan deebisu fakkaata. Akkasitti haasaa mallas sanaa akka haasa'utu jira. Gara biraatiin immoo kan akka itti gaafatamaa tikaa Geetaachoo Asaffaa lafa qulfee ta'e kana yookiin furtuu ta'e kanatti ol fiduuni biyya sana waraanan bulchuudhaaf yookiin immoo karaa danannatii sanaatiin yookiin karaa tikaatiin namoota tikaa ol fidanii biyyattii sana gara waraanan bulchuutiin humnaan bulchuu garasitti waan deeman fakkaata kan jedhutu jira. Kana maal jetta? Haasaa mallas fakkaatu haasa'uun Hayilamaariyaam nuuf hin taane. Kootiin abbamatti malee nama biraatti hin ta'u. Dabratsiyoon mallasii miti. Dabratsiyoon mallas diina haa ta'u malee nama laafaan turre. Kuni garuu nama teeknikaati. Nama at best sadarkaa maanajeriyaal irra gahuu danda'u. Basaasummaa keessattis mostly sadarkaa wanni irratti liidarshippii guddaa osoo hin ta'in more clandestine work keessa galma ture nama agasmara wanni qabu miti. Dhugaadha nama
maal jedhan nama madoosha harkaa qabu yeroo hunda mismaara itti mul'ata jedhaniimi. Kanaafi sammuu waan hin qabneef jenne bar wayyaaneen akka lukkuu mormi irraa murameeti. Sammuu waan hin qabneef amma wama humnaa qofa itti mul'ata. Rakkoon garuu humna sanillee hin qabdu. Hireen humnaan godhuun jalaa dabarsinee jirra jechuudha. Amma osoo beekta amma san of shakkite humna san of shakkite malee maaliifi maqeen kunis beekta sammuu malee hin ta'u. Istirateejii waan hin qabneef irratti walii galuu sodaatteeti malee qaata jalatti obbitoo sanallee fitte qaata uummata Oromoo kanarratti illee hanga dandeessu irratti buute. Ammallee clear plan hin qaban. Clear ta'anii deemuudhaaf hin deeman. Sodaachisuu barbaadan fakkeenyaaf nama keenya kana saayikoo godhanii abaluu ajjeesuu eedan abaluu kana Oromoon dhiisuu danda'uudha qabdi. Yoo du'e maali yoo du'e abbaan fedhe haa du'u. Yoo du'e wareegamaa ta'a. Yoo hidhame qabsaa mana hidhatta. Kana namni keenyallee propagaandaa isii abaluu ajjeesuu eedan abaluu fannisuu eedan jee afuufuu kanallee dhiisuu qaba namni keenya. Yafaarraa hin malas. Yoo nan du'a kajee sodaatu keessaa ba'u ibidda kana keessa. Hooma. Kanaaf jarris gara sanitti illee ammatti waan deemtu nuti baatu. Eventually garuu qabsoon kun yoo kadeemu taate akkuma nama dura jeetti karaa afuritti adda kaba'uu danda'u. Yoo kiisitu samiif dachiin gargaaramtee uummata Oromoo kana cafallaytee gara duuba deebisa. Yoo kii jara amma isaanii fi ba'aadeenii fi viidiyoo keessa jiruu fi nama tokko lama isaan keessa jirutu osoo sirni kun jiru sirni kun odoo addaan hin faca'in gara dimokiraasii jijjiirra wanni jedhan kuni yoo rabbi isaan gargaare bakkaan ga'u. Yookaan warraaqsa uummata Oromoo kanatu saffisaaf kallattii amma deemu kanaan dhaqee sirnattii tana garagalchee sirna dimokiraatawaa uumuu danda'a. Yookaan immoo sodaan nama hundaatu kadee jeequmsi guddaan addaan faca'uun biyyaa uumamuu danda'a jechuudha. Kana hundaa olitti amma harka Oromoo jira. Hireen biyya sanii, hireen naannawa sanii harka wayyaanee hin jiru. Wanni nu godhuu qabnu wayyaanee badii akkasiin uumne dhoorguu qofa. Wayyaaneen kufuun isii waan hin oolle. Nurratti akka hin kufne, yoggaa isiin kuftu haanxiin ija akka nun seenne irratti eeggachaa hojjechaa deemuu danda'udha jechuudha. Maaliif yeroo amma booda wayyaaneen sammuu ittiin deemtu ziiroo hin qabdu. Humna isiin qabdu san immoo harkaa facaasaa deemuu danda'uu qabna. Harkaa facaasaa inducing doubt isaan keessatti galchaa deemuu danda'udha. Jijjiiramnummaan amma isin amma hoggana irratti argaa jirru kun bu'aa qabsoo Oromooti. Qabsoo Oromootitu abbaa walduu garagalche. Aseeb akka rirmaatitti akka shilmiititti nama keenya xuuxaa turte kan haqqisiisee isaan keessaa baase qabsoo Oromooti. Takka takkaan keessaa akka wal nyaattee reefu maaliin jedhe. Sirni tokko mana yoo ta'e aadaduma ati achi axiriitti diidu ilmoota akkasii darba. Hoggaati hulaatti dhodhooftu ilmoota akkasii darba. Haga dhumaa ofitti hanfutti jechuudha. Nu maali wanni godhuu qabnu? Ittuma dhiibaa deemu jechuudha. Kanaan yoo kan deemnu taate bakkaan geenya. Kan hoggaa jennu outcome wanni adda addaa xiinxalaadha malee raayiduu miti. Akka xiinxala kiyyaatitti I'm not impressed. Waan amma isaan godhanii tarsiimoo isaan bahaniin illee hagas mara waan nama sodaachisu waan hagas mara wanni nama godhu miti. Uummanni keenya maal kan godhuu qabu? Uummanni keenya tarsiimoodhaan masakamuu danda'uudha qaba. Wal dhaggeeffachuudha qaba. Steady pressure nu goonu madaalamaa yeroo barbaachisetti ol kaasaa yeroo barbaachisetti gabbuusaa deemu keessattuu immoo hojiin high level mobilization amma hojjetamaa jiru kuni kan uummata keenya wal keessa oofuudhaa kuni kan uummati keenya akka bifa adda addaatiin deemu kun godhamuu danda'uudha qaba. Kanuma wal qabsiisee waan takkan jechuu barbaada. Foolleen jaaramaa jirti bakkoota adda addaatti. Rakkoon dhaabbilee siyaasaa maali beektanii? Waanuma hunda isii jala akka ta'u bola hammaata wanni dhaabbi siyaasaa jedhamu kun. Waan hundi akka isaan jalatti uumamuu barbaadu. Dogongora tokko opiidiyoo nama uumaa deemti. Foolleen civic society dha malee political society keessa hin jiru. Foolleen kan jaaramuu qabu gumii abbootii gadaa Oromoo jalatti malee Oromiyaa jalatti malee akka qaama bulchiinsaatti ta'uu hin qabu. Kan filamus dabballee afaan goggoyduutiin osoo hin taane uummataani malee foolleen hedduu barbaachisa gara fuulduraa. Foollenii fi already sirni gadaa waggoota muraasa dabran kana keessa deebi'ee lataa jaaramaa dhufe kuni bu'aa inni buuse argaa jirra. Maaliif uummataa fi mootummaa jidduu ta'uudhaan bu'aa hedduudha buusaa jira. Foollenis qeerroo fi sirna jidduutti wanni hojjetu baay'ee jira jechuudha uummata keenya tasgabbeessuu irratti. Garuu bu'aa san buusuu kan danda'u abbaan gadaa bayyanaallee torban tokko lama dura waan kana dubbataa jiran waan namni dhaggeeffatanitti fakkaatu. Foolleen kan jaaramuu danda'u if danda'ee sirna gadaa jalatti gumii abbootii gadaa jalatti. Bifa kanaan jaaramuun bifa kanaan jaaramaa deemnu kuni jabaatee deemuu qaban jedha.
Gaariidha dammaqaatti foolleedhuma waan gadi bu'ee waa dubbate waan tokko yaadadhe dammaqaasee dhiifama sin dursa. Jawar hireen biyya sanaatu Oromoo irra harka jira jette. Otoonuma kun kanaan jiru keessattuu caasaan daka jirtu baay'ee nu miidhaa jirti. Kan jedhu baay'inaan godinaalee Oromiyaa hundumarraa nu dhaqqaba. Ammoo ijoolleen keessattuu qeerroon kun yeroo haasofsiifnu iddoo kaanitti siruma yaada tokkotu dhufaa ture. Sila akka warra Dambidolloo irraa maaliif waan baranne kan jedhu tokko sin jira. Mee caasaa gubbaatti warra irra fakkaata dammaqaa illee sila kana kaasaa ture. Maal ta'uu qaba rakkina kana furuudhaaf? So ganda biyyattu mi'aayi yoo itti fuudhee si darbaa jedha. Sin darbu qeerroon ammaadha fuudhee takka gireedaraatti si damassasa. Kanaafi kaadireen jala jirtu tuni ija baradha aduun garamitti akka deemaa jirtu. Aduun wayyaanee dhihaa jirti. Isaan wajjin dukkanatti deemtan immoo aduu Oromoo kabayaa jirtu sana oowwifattan. It's a very simple choice. Yaanni jedha. Isaan wajjin sirna kufuusan wajjin kufuu barbaaddan immoo ummata wajjin kufuu kan barbaaddan. Akka muktaar gadiirratti dhiitamtanii gatamuu barbaaddan immoo akka warra ammaa kanatti badiin keessanis maalis akkuma jiru ta'ee ummatatti as deebuu barbaaddan. Isa choice tokko kana isaaniif kaadiroota gargadii kaabinee gargadii jirtuuf. Kalammataa hoggansa lammaafaadhaatiif. Waan amma dura jeen jaa ummanni hiree kennaafii jira. Hireen duri garuu this is time offer. It's one time offer. Jara kana yoo sirreessa. Yoo sirreessuu baattan hin dandeenye jaas baa ummanni ofirraa sirreessaa taa'e. Sanumaan wanni guddaan ka'in tokko jira. Yeroo ammaa waraana ummata keenya keessa lakkisanii kalaqaa agaazii fi federaal poolisii ummata keenya lakkisanii ummata keenya kaleessa burraayyuutu nama ajjeesan. Burraayyuu na fakkaata kaleessa burraayyuutu nama ajjeesan. Guyyaan nama keenya ajjeesaa timaa jiran. Waraana kana akka heera mootummaatitti akka heera mootummaa federaalaa naannootittis yoo naannoon affeere malee waraanni federaalaa naannoo keessa seenee ummata jeequu hin danda'u. Waraana kana mootummaa Oromiyaatti affeere moo ofiin cabsee seene. Yoo ofiin cabsee seene mootummaan Oromiyaa himuu danda'uu qaba. Takka ummata irraa kaasu takka ummatatti himee ofirraa kaasaa jechuu danda'uu qaba. Maaliif kaulatti yaattaa kaasu ayoonim jeemallas. Gamanaan ummata fakkaatanii waan ummataa dubbachaa ummanni keenya ajjeefamuun dhaabachuu qaba jecha poolisiin isaaniitillee dengada jaarsootti maali gursumitti poolisiin mootummaa meeqantamtu ajjeefama. Guyyaan bulchiisa tumaa jiran nama keenya tumaa jiran waraana kana isaantu affeere moo hin affeerre kana clearly gaanii lafa kaa'uu danda'uu qaban jechuudha. The same kaadireen waraanni kuni kan seenee jiru kaadiree wal ta'uudhaan kaadireen ummata keessa hin jirre kan keessatti ummata irratti yakka hojjechaa turte ummatatti araaramuu waan hin dandeenyeef yeroo xiqqoo kosh jedhan waraana kana yaamtee ummata fichiisaa jirti jechuudha. Warra kanas buqqaasanii ofirraa darbuu barbaachisaadha. Garuu ummanni hiree ni kennaaf buqqaasaa jechuudha. Buqqaasellee caasaa obbidiyoo warra dangadaa kompiliitli diigee ture Oromiyaa keessatti. Tokko shaneenis mataadhaan miilaan gadi garagalcheedha. Ammas yoo taate dabballee hangaafte tana ummanni gadi fuudhee karratti isii harcaasuudhaaf ga'umsa bara deengaddaati ol qaba jechuudha. Garuu jijjiirama finnayanii waadaa galaa waan jiraniif they are giving them time, they are giving them chance malee ummanni ofirraa sirreessuu sirriitti beeka. Kana gaa bifa saniin furachuu qaban natti fakkaata. Ayyee Dajane anis gaaffii hin qabu hundama kaasee jira Jawaarii. Dhumarratti waan wallee Haacaaluu Hundeessaa Finfinnee keessatti haqamuusaa tokko dubbatamaa jira. Mee isarratti maal jetta Jawaar? Humna Haacaaluutu agarsiisa. Haacaaluun takkitti sirbeen maqaletti dhagahama. Kanaaf hagam takka akka gurbaa kana sodaatan. Hagam takka yeroo ammaatti he is the undisputed star Oromoo keessatti. Sagalee qabsoo Oromooti. Isaa fi Caalaa Bultumee sirboonni isaanii waan xiqqaa miti. Kanaaf Finfinnee keessatti
sirbi isaa suni sadarkaa guddatti akka argamne barbaadu tokko. Lammaffaa Oromoo beeta mangistitti dhiyaatee akkasi dhiisu. Hirriba dhorga. Kanaaf kunis jira. Kabira immoo hinaaffaan wanni tuunis hin jirti miti hinaaffaan tuunis hin jirti. Aartii Oromoos awwaaluu barbaadde akka dandeessetti. Hacaalus awwaalii barbaaddi. Oromoon Finfinneetti akka ol hin geenye barbaaddi. Kanaafi waan kana kan godhaa jirtu kuni Hacaaluudhaaf is beginning gana waa baay'ee isaan agarsiisuudha ta'a. Gana awwaala isaanii irratti illee sirbuuf ta'a. Amma du'a isaanii dhawwaaquudhaaf kan sirbuudhaaf ka'inatti fakkaata. Gara fuulduraa boo'a isaaniitti illee sirbuun isaa waa hin oollee fi isas I think hamileen Hacaaluun qabsaadha. Hamileen isaa hangas bara waan tuqamu miti. Garuu shirri isii kun wayyaaniin aartii hagam tokko akka sodaatu keessattuu immoo aartii Oromoo muuziqaa Oromoo keessattuu immoo wallistoota baay'ee fuulduratti hedduu deemanii Hacaaluun ijoolleen amma as babayan kun beeki. Hacaaluun Jaamboon Caalaan Jaafar ijoolleen wallistoonni amma bahan kuni uummata qabaniit kan deemaa jiran. Maalan jiraarraa jirratti transitionii qabsoo Oromoota agarsiisa. It's not just a song. Mataa Oromoot fuudhee jirra hoggaa imagine Oromoon wal ga'ee Finfinnee jidduutti jirra hoggaa jedhee wayyaaniin hin jirtu jechuudha. Kana waan beektuufi kana goote isiin diddeef Oromoon jiraachuun dhiisu Oromoon ammas hin jira. Kuni I think gurbaan kana caalaa waa baay'ee hojjeta. Ammallee baga limitii isii baga agarsiise. Baga palaan godhellee kaansil ta'uun illee hedduu waan nan ajaa'ibsiifne akkuma godhanitti yaadaa ture. Kabira jenee qabda ammas. Oke, itti fufi. Hayyee Jawar kabira waa'ee dhimma Finfinnee irratti torbee darbe keessa wal mormaa turanii egaa opiniyoonis haala isaan amma gara federeeshiniitti dabarsan sana waraqaa sana hin fudhannu ka jettu opiniyoonis dabarsee jira. Mee isa kanarratti maaltu eegama? Isa kanaanis wal qabatee hamma haala deemu kanaan fuulduraa ji'oota dhufan kana keessatti Oromiyaan haalli itti deemuu danda'us cimaadha jedhanii warri tilmaaman jiranii. Mee isa irratti maal jedha? Waan dhimmi Finfinnee dhimma lafee kokkeessente wayyaanidhaaf. Liqimsinaan garatti ol ba'uu hin danda'u. Kanaaf gara yerootti dhidhiibaa deemaa jirti. Wanni Dirribii 1700 dabre haasa'e isheen sadarkaa amma irra jiru irratti sadarkaa Oromoon amma irra jiru irratti waan akkasii waan nama dogongorsiisu dhiyeessuun qabu ture. Ittiin ejjennoon uummataallee kanuma. Uummanni keenya jabaatee irratti deemuu qaba. Ejjennoon Oromoon har'as kaleessas maccaatu lamarraa kaasee hanga ammaatti jiru tokkuma. Finfinneen qaama Oromiyaati, handhuura Oromooti. Finfinneen magaalaa saba Solomootaa waan taateef Oromiyaa keessatti mirga addaa ofiin of bulchuudha kennaaf ofii qaba. Special province, special administrative rights qabaachuu danda'uudha qabani. Garuu Finfinneen Oromiyaa cittee torban lama turuu hin dandeessu. Finfinnee harka kennisiisuudhaaf torban takka nu gaha. Bishaan irraa murraan qushaasha achiin deemu gibira irraa guuruu eegallaan bara deengaddaa warra gabaree sandaafa torban takkatti Finfinnee ajeesse. Kanaafi Finfinneen is not a viable city Oromiyaan alatti. Administratively viable miti economically viable taatee deemuu hin dandeessu. Kanaaf uummanni keenya dhimma Finfinnee irratti kan mari'atamuu qabu uummata Finfinnee keessa jiraatu hunda isaa uummata Oromiyaa akkasumas qaama Finfinnee bulchuu fi qaama Oromiyaa bulchutu sirnaan haasa'ee deemuu danda'uu qaba malee namichi adawaa jiru namichi Adigiraat dhufe dhimma Finfinnee irratti murteessuudhaan deddeemuun duraanillee rakka kan uume kana ammallee waan furmaata laafatti akkasitti argatu natti fakkaatu. Yeroo haasa'anu kana keessatti maal ta'a? Qabsoon Oromoo darani kan hawwaa deemuu danda'u. Xiqqoo ji'a tokko dura spiidiin isaa xiqqoo nayaachisee ture. Akka malee saffisaa waan tureef mucucaachuu dandeenya kan jedhu sodaan qaban ture. Sunillee amma fireenni qabamee jira natti fakkaata. Sochiin amma deemaa jiru bareeda. Coordinationin isaa itti fufuu danda'uudha qabna. Mobilizationii amma itti deemamaa jiru kana itti fufuu danda'uudha qabna. Hojiin hojjetamaa jiru kun hojiin bifa adda addaatiin hojjetamaa jiru kun jabaatee itti deemuu danda'uudha qaba. Ani am comfortable amma akka gaarii jira natti fakkaata. Ji'oota itti deemuun kana keessatti stiidli wanni isaa saffisa isaatis bal'ina isaatis tooftaa isaa jijjiiraa deemuun barbaachisaadha. Garuu bakka amma jirrutti ani gammachuun irraa qaba. Ayyee
Itti fufi. Itti fufi dajan yoo gaaffii qabaannan hangama kiyyaan fixeera garuu dhumarratti dhimma keessattuu rakkoon yeroo hedduu kaka'u gama tokkummaa fi wal dhaga'uu kana keessatti isarratti isaan yaada keekaa guduunfatuun barbaada. Dajaniin isa dura gaaffii biraa qabaatte itti fufi. Lakkee gaaffii biraan qabu yeroo baay'ee na jalaa saamta gaaffii kooti. Kanaaf of kalisiin jedhe Jawaaris karaadhaa deemee dhufee reefu pileen irraa bu'ee sagaleen cicciratee bishaan itti dhugaa jira. Kanuma nu deebisee yoo gaggeessine gaariidha. Maali gaaffiin? Dhimma keessattuu rakkoon dhimma tarsiimoo wal qabatee wal dhaga'uu dhimma tokkummaa ofii jabeessuu kanarratti waan yaada akka dhaamsaatti qabdu yoo jiraate isarratti waa jedheeti marii keenya guduunfina. Akka wal dhaga'aa jira namni. I think Oromoon wal dhaga'aa jira. Yeroo tokko tokko spiidiin beektaa namni hundi wal qixan jiru tokko tokko akka malee saffisaa xiqqoo saffisu san xiqqoo duubatti harkifannaa akka malee deemullee fuulduratti harkisaa deemna. Namni wal dhaga'aa jira dhugatti akkaataan haalota ji'oota dabree kana keessa deeman itti to'ataa jiran haalli ittiin deemamaa jiru bareedaadha itti jabaachuu danda'uudha qaba. Ammallee irra deebi'a keessattuu aktivistoonni keenya kan alaatis kan biyyaatis hamilee wal hin buusina. Keessattuu ijoolleen nurra xixiqqoodhaan nurra umriidhaan yaangii ta'an nu amma gara dulluma deemaa jirra harri nutti dhufaa jirti. So gara gorsutti ce'uu danda'uudha qabna malee gara hamilee buusuutitti deemuun gaarii natti hin fakkaatu. Keessattuu bakka amma jirru kanatti Oromoon hamilee wal buusuun gaarii miti. Positive criticism kennaa deemuu danda'uudha qabna. Wal gorfachaa deemuu danda'uudha qabna. Wantoota baay'ee immoo irra caalatti keessattuu warri sooshaal miidiyaa afaan keenyaan haa barreessinu. Afaan keenyaan barreessuun strategic advantage guddaa qaba. It's like hiding in plain sight. Waan hedduu nan beekan warri xiqqoon dura turan warri fidel generationi xiqqoo rakkisuu danda'a afaan kanaan barreessuun. Ijoollee afaan dandeessutti ergadhaatii saniin haa maxxanfamu. Maaliif keessattuu warri prominent taatanii waa barreessitanii yeroo ammatti jecha hunda jala deemanii filaa waan jiraniif wayyaanee qofaa miti. Qaamonni adda addaa naannoo sanirraa dantaa qaban miskonstituu kan goone dhimma keenya gara tokko tokkotti akka wanni hin goone of eeggannaadhaan deemuu of eeggannaadhaan haasa'uu barbaachisa. Kanarratti egaa aktivistoonni gara fuulduraa bal'inaan waan mari'atan ammallee mari'achaa jirra. Biyya keessattis manguddoo